انت نرجع بقى كم نجا الحمد لله. بقى جرات أحكام الهجرة. الحمد لله فيا بقى جمع بقى رب تجار شيخ روبي جرات كوتا غربا حكمي كنا اكم سجل راغ تاير فابل خير. asli sheekha galakifte sheekhaan kunnaan sumaan naa deebisaaf akka dhusan hangaafi xiyyaar kan dhumane hambuu naa deebisu qabdu. gaafinte amma tokko marratti ijoollee dhiiraa baga gammadan warri shamarranii dhageettan faateen jaarsi kee gisee si barbaadu diddu dadhabe jettu wannoo daaraa dufuura dibadhee narraa bada uffata narraa caccaba maarreedha bishaan qorraadha akkas jettu hin abaaramtu. Mamadou immoo yoo didelee rakkoo maasiyaa rabbo isaas maasiyaa أصلي يوسف مرة خلاص. jiru wanni akkasii asli hanya galatoomii ni bu'a waan nu dhibe ka sheekhaa roobee gisee argine wanta gaafanna nageetti galatooma. Assalaamu alaikum. naam Sagantaan tee maaliidhaan jedhama? sagantaan amma eega sheekar hin jiranne milika asirra Eessa kutuu asli kan Kingi Jamaal eessa jirisa? Kingi Jamaal kingi jama beellaan himi oofti osoo heerumuun akkana nama gammachiisa ta'e tanaan dura maal godhiin ta'a ture? yaa nama jiran gaafa qaama wal bira geessan immoo gammadaa gammadee akka yaa gammachiisa isaan dubaayii ziqqu bira deemaree Akkamiin inni natti dhufa ree namatti dhagama ta'e dubartoonni si dhagaa bara. rabbis siyaalaaffisu jabaadhu ka du'aayii sii goona Dhalaan arsiituun garuu rakkoo dhabee ofitti illee ni fudhatte. yaa deemuma wayyaadhiti warruma jaarsatiin bareeda Gabbari si ga'ee si ergeen ture bara. gabbari nangeelle itti asriin obboleessa kiyya jedhin gaabii haa ergu Seenaan quba qabdee sirsi bira ga'eera ta'uu danda'a. Fuulumarraayyuu sirra beeksisa. bakka seenaa geennan umara tokko qofa waan nagaye ani jaannata galuu barbaada amma toobadhe waan hundaa dhiiseera jecha miti bakka sargillee dhiiseera. Nama akkanaati nama sammuu bal'aa nama ammoo bilchaataa nama akkanaati nuti wayitii maraa girrisaa ta'uu hin qabnu waa mara keessatti argamuu hin qabnu mana keessatti argamuu hin qabnu sii ganama Huseeniin taane Saafaya Baqqalaa ta'uu hin barbaadu. Namni keenya hedduun ganama Huseeniin ta'ee galgala Saafaya Baqqalaa ta'a. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam waan jedhan alayhi salaatu wassalaam baadiru bilaa maali saalii qabla dalagaa gaggaariitti ariifadha fitnaan dukkana cittuu akka dukkana cittuu taatii jedhan addaanuu wallaala namni akka dukkana cittuu taatii namni addaanuu wallaala jechuu fitnaan ammaattee namtichi yusbihu rajula mu'mina namtichi mu'mina ta'ee bariisifatee galgala kaafira ta'ee dhiisifata jedhan galgala ammoo mu'mina ta'ee dhiisifatee ganama ammoo kaafira ta'ee bariisifata yabii diina hubii irratti minattuun diini isaa kana meeshaa duniyaatiin gurgurata jedhan nabi waan akkasii fitna akkasii keessa jira namni keenya ammootiin asiin irreecha jedha asiin islaama jedha addaanuu wallaallee jira islaama jechuun shahaadaa iqa qabattee nabi muhammaditti ka amantu taate namni ammootiin laa ilaaha illallah muhammad rasuulullah ka jedhu taate laa ilaaha illallah muqtadaa waan isiin faraddu beekuun barbaachisa afaaniin dubbatanii qalbiin dhugoomsanii itti dalaguun barbaachisa hiikaa isiillee beekuun barbaachisa yookaan ammoo waan laa ilaaha illallah nama baasuu hojjette kadiiriif Huseeniin maqaan islaamummaa siin fayyadu har'a irreechi irreeteen jedhee namni duuka fiigu homaa bu'aan qabu ammaaf asilii galatoomi irreechi abbaa qaba amantii abbaa birooti amantii abbaa biroo immoo nama keenya immoo irraa dhoogganna akka irraa dhaabatu haraama shirkiidha. Namni shirkii ammootiin achitti irreeffatee fi kadeemellee maasiyaa keessatti tokko. Kanaaf salaanni isaallee irraa fuudhamaan rabbitu beeka Allahu a'lam. Namtichi shirkii dalage salaanni isaa irraa ol hin fuudhamu. Bakka sanillee wanni isin dhaaban jiru. Oromummaan bifa ammoo garagaraatiin ammootiin
wanni godhachuu dandeetta, calaqqisiifachuu dandeetta. Ani akkuma mudawwara godhadhe kanaan sabboonaadha. Saba Oromootiin namni Oromummaan irraa mul'u hin jiru. Irreecha dhaabadheef wanni ammootiin Oromoo dabalu takka hin jiru. Waan haraamaa dalagee rabbiin ammootiin bilisummatti rabbiin hin baasu. Wallaahi billaahi ammootiin nama ashkara taanee gabra taanee rabbiin nu jiraachisa malee maadaama diinii irra dhaabannee islaamummaa irra lukaan dhaabanne wallaahi rabbii bilisummatti nu baasu. Yoo nuti ammoo islaamummaa irra gadi dhaabannee dhugaan ammootiin itti amanne wallaahi bilisummatti rabbi nu baasa. Umarii ilma Kattaab waan jedhe dhageette nuti kunna warra wayita jaahiliyummaa wayita rasuulli rabbii nutti ergamin re'ee tiisaa turree jedhe har'a rasuula rabbiin nu kabajee har'a ammootiin re'ee re'ee irraa nama tiisinee jedhe. Yoo nuti waan hin taane dalayne waan jaahiliyyaa sanitti deebinee intala ka awwaallu taane jabaan keenya diinii irra dhaabachuu hin qabnu, diinii lukaan irra dhaabachuu hin qabnu, diinii mirgaan qabadhu, diinii Oromummaa bitaan qabadhu. Gootatti qabrii gabbuute sabni kee eenyu malaayikaan siin hin jettu hin beeytu yookaan jedhu. Maatiin nu kasiin jetti diiniin kee maali siin jetti malee sabni kee eenyu siin hin jettu. Awwala diinii irraa gaafatatte diinii kee jabeeffadhu. Egaa diinii kee jabeeffatte hoo sabummaa namni sirraa mulqu hin jiru saba Oromooti. Garuu diinii namni hin mulqatina. Bakka hin taane yoo dhaabatte namni hin mulqatina. Isiniin jedha ammaaf ammoo galatooma ulfaadhaa haga jetteef ammoo walii dawwallaa inshaa Allah haasawa biraatti itti fufa haganumaa ilma keellee rabbiin barakaa haa godhu ilma warra sirra jirtanillee rabbiin umurii isin haa kaa'u. Asilii kiyya si jaaladhaa si kabajaan ammootiin sirraa hin deemini guddinni sirraa hin deemini rabbi si haa kabaju jedha. Warra sirra jiru maal haasa? Sheekh. Yaa. Gaafii qaba. Obboleettii tiyya takkaa jee. Dimsii kannasi. Sagalee gannasi. Okay. Laawudii irra gootiin haasofsiisaa jirta. Sorry. Wanni anaa dirqitti na bulchaa jira. Shari'aan laakiin jaartii 4-6 jee na cinqaa jira. Akkam wayyaa faqsiif irraa godhuun danda'amu gizee akkasii akkamiin godhaa jettee. Laa sanitti iseenin isin waan gaafatte naagalee jira. Amma laa wanni akliinii miti wanni naqliin ta'a kitaabaan ta'a naqliin ta'a wanni akliinii miti akliin ittiin deeman kitaaba rabbii keessatti dhufee gadda bakka kitaabaa kana ittiin bu'ina abbaa namaa isaa namni fiildii qaba fiildii isaatii dhiisa. Alaa kulli haal namni dhiiraa afur hin danda'a. Walulaa ka warbaa haga namaa sadii abaachuu. Eegana ammoo diniini isii haqa jaraa wal qixxeessuu danda'u. Sadeessuun ammoo duniyaa qabaatu. Yoo kanan qabaatiin galii rafi jedhiin maradhu. Wanni ati lammeessoo madaba dinnichaatiin madaba kaarootiitii miti madaba timaatimaatii miti dubartii. Sanirraa ni jette beektee hoo dhalaa takka gizee fuudhaniini waan fuudhaniif guututti gootee hoo isirraa hafe kan biraarra fuuta malee qur'aanaa jeetteeti gartee isiin si sabartee waa hunda si obsitee si hojjettee caqasikaa sitti himnaa sitti maa jira rabbiin dhiiraa lamallee fuudha sadillee fuudhe afurillee fuudha jedheen hayyameef eegaa hayyame ammoo hayyama kana ammoo ulaagatu jira ulaagaa afuriin jira ulaagaa kana yoo hin guuttatiin fuudhuu hin danda'u tokko quwwaa qaamaa qabaachuu jimaa'ii danda'u gargar lama ammoo haqa ishii qixxeessuu danda'u haqa tanaallee qixxeessuu danda'u maadaama haqa takkitti tanaa osoo hin guutiin lama fuudhuu hin danda'u haraama isarratti haraama guddaa sadeessu duniyaa qabaachuu yoo duniyaa hin qabaatiin bakka duniyaa hin qabnetti ammoo fuudhuudha hin danda'u hadiisa Abii Hureyraatu jira hadiisni Abii Hureyraa jaartiin maal siin jetti jedha ibda biman ta'uulu jedhe rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam jammari nama sitti aanu jaartii teetiin jammari qallamni waajiba jaartii tee qallabuun waajiba yookaan jaartiin jedhe istinbaata hadiisa kanarraa fudhatee Abii Hureyraan yookaan ganna dhiisi yookaan qallaba naa kenni jetti qallamni barbaachisaadha yoo qallamni hin jiraatin yoo isii ammoo isiin uffisii yoo ammootiin haqa isiin ka guutin taate isarratti haraama fuudhuun yoo ammoo ka haqa tanaa guutee qabeenya qabaate waa qabaate fuudhuu ni danda'a. Kan yoo isiin qabatu taate salliibii warra Liibiyaatu beekamte waan warra Liibiyaatu beeku.
Galatoomaadha. Beeytee nama gariitti beeytee dafee aareefaa gartee faqsiin ceeha beeytee dhalaan tuni. Isaanis ni zallamamanii dhiirris akka zallamamuun feenu dubartiitillee akka zallamamtuun feetu jechuudha. Dhalaa tana gizee fuudhaniin tokko gartee haqa warra isaaniirraatti dhufte fuute waa hunda dandeeyyatee eega fuuteefuu akka dandeetii ta'etti jiraachisi. Hoo immoo dhalaan san waa hunda fi obsitee hateessu taate jaartiraa wanni itti fuudhu hin jirure isiyuu wanni hin jenne galatoom sheekaa roobee galatoom. Ulfaadha anis ani dubartii obboleettii qabaa. Akka carraa ta'e walii galuu didanii faaksii ofirraa goote lakkoofsa kiyya kenni ana isii sanuu lammeeffatee garaa gubaa jaarsesi. Asli kitaaba haasawni walitti dhufu osoo sii toltaati dubartii Oromiyaa jiru mara fuudhuu barbaadda jedhi asli akka sana immoo kitaaba irratti dhooga maaliif awwalan dhiirri beekna wadda asirra jirtan wanni isin beekuu qabdan jaartii eega fuutanii manaa qabaattan lubbuun loolloodha loolloon ta'ina loolloon jaartiin xiyyaa bareedduudhaa jedhi ta'ala jirtu sana caala bareeddii jedhi seef godhi sammuu keetitti yoo seef hin godhin ammoo abbaa gadhiillee anuma fuudha jetta abbaa useellee anuma fuudha jetta Abbaa qamarullee anuma fuudha jette lubbuun gadi hin dhaabattu maraa fuudhisan jetti laakiin ammoo jaartii mana jirtu gariin hin awwaala akka waan duutee jaartii hin qabu jedhe hin kijiba ta'uu hin qabu jaartiin tiyyee yuute mana jirtu tana caaltii jedhi bareedduudhaa jedhi konfidensii akkasii qabaatu moosii mataa keessatti maaliifi akkanuma madaba dinnicha madaba karootii hin taane dubartiin asittillee fuutee achittillee fuutee ka jettu rabbiin irraa si gaafatu guyyaa qiyaamaa namtichi rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam dubartii lama qabu ka gara takkaa dabeetiin hin jedhe guyyaa qiyaamaa hin dhufa washikkuhu maayilu haala cinaan isaa dabaa ta'ee dhufa jedhe namni martuu hin beeka nama jaartii dabee jedhanii milikkata qaba jedhan alaamaa qaba jedhan kanaaf hedduu dubartii ta'een ammoo ufillee rakkiftanii dubartii ta'een rakkisuun hin ta'u shari'aa keessatti waan shari'aan jedhuu fi waan kitaabni jedhu deema akkanumaan shari'aan afur fuudhi sadii fuudhi isiin hin jenne quwwaa qabaadhu dandeettii qabaadhu haqa isii guutuu danda'u kanaan alatti ammoo waan dunyaa hin qabaatiin haqa guutuu hin danda'u. Viidiyoo nu dalagaa nu gadhiisaa sheekaa roobee. Gaafii takka isin gaafadha filis na dhageeffadha ishi. Yoo inni duniyaallee qabaate quwwallee qabaate jaartiin ilaatu tafi'ii qabne qorrituu wayii taate hoo isillee gagadhiisuu hin barbaanne hoo irratti dabalatu hin beeku jecha qorrituu jedhuu hin beeku hoo barbaadde ammoo bishaan hoo amiiti. Awwalan jaartiin rakkoo takka malee hadiisni akkana jedha riwaayaan Bukaarii rakkoo takka malee jaarsi ufii waamee kadiddu taate rakkoo takka malee yoo karakkinni jiraatu taate diduu hin dandeetti yoo rakkoo malee jaarsi waamee gara firaashaa kadiddu taate rabbiin ammoo irratti dallana inni samii keessa jiru irratti dallana malaa'ikaan illee hin abaatutti haga inni irraa jaalatutti rakkoo takka malee gaafa rakkinni jiraatee gaafa inni sagaagalummaa olii gadi fiigee dubartii kaan irra olii gadi fiigee taan jedhu taate irraa garagaluu dandeetti dhukkubaan isiin galaafatiin tamana jirtu irraa garagaluu dandeetti rakkoo takka malee garuu rakkoo takka malee akkanumaan ammoo firaashatti waamee diduu hin dandeetti. Fakkeenyaaf hiriyoota wajjin alaa'ee qaxaroo qabdi fa'aa jennu kaateetuma bishaan dhiqachuu diddaaf yookiin salaanni karaayee bishaan qorraa ta'ee yookiin ganama kaatee ceemamaaf kama rakkoo takka walitti hin qabne ceemamaaf kaateetuma dhiqachuu diddaaf yoo didde hoo jiraaba. Suni isa kasiin jedhu bara keessan seenii yoo akkanaan jedhin rakkoo takka malee yoo ka isa diddu taate rabbiin samii gubbaa irratti dallana jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wasalaam malaa'ikaan illee isa abaaraa bultii jedhan haga jaarsi irraa jaalatutti takka riwaayaan gariin haga bariisifatutti abaaraa bultii malaa'ikaan jechuutti jira garuu rakkoo wayii yoo jiraate jettuu jiraatti rakkoon guddaa yoo ka jiraate rakkoon shari'aan uzrii isii ilaalte yoo ka jiraatu taate gaafsan irraa ammoo rakkoo saniif jecha irraa baqatuu dandeetti rakkoo malee ammoo yoo inni waamee ay garagalii jedhee ka diddu taate malaa'ikaan illee hin abaatti rabbiin illee itti dallana jedhan haga jaarsi irraa jaalatutti jechuu jira riwaayaa Bukaarii keessatti. Kanaaf dhageettaa warri jaarsa qabda yoo jaarsi keessatti gaafate ulamaa'iin dubbatanii maaliif ammootiin yoo jaarsi waame isin didde malaa'ikaan abaartii jennaan
fedhii dhiiraa kanatu haadha obsee hin danda'u saniifi jedhan. Yoo isii waamte hoo jedhan gaafii kaasan yoo isii waamte hoo inni dide jennaan yoo isii waamte ammoo abaarsi kun irra jiru hadiisni ittiin hin dhufne malaayikaan illee abaartu rabbiin illee ammoo hin jedhu garuu inni fedhii isii guutuu diddaaf yoo guyyaa maraaka isii ka'azzabu taate hin maase taaya jedhan. Warroonni ulamaa yoo guyyaa maraaka isii guutuu diddaaf yoo guyyaa maraa fedhii isii guutuu diddaaf irraa garagalee uzrii takka malee fedhii isii guutuu diddaaf irraa garagalee akkana godhu taate hin maase taa'e jedhan. Abaarsi irra hin jiru. Abaarsi ka dhufe dubartii irratti dhufu. Ka malaayikaan abaartullee dubartii. Yoo isii waamtee ka inni bisu taate azaa isii godhuudhaaf fedhii isii guutuu didee azaa isii godhuudhaaf yoo waytii maraa isii azzabuuf akkana godhu taate hin maase taa'e jedhan. Imaamu Shaafi'ii waan jedhe jira bakka kanatti Imaamu Maalik mazhaba maraa sitti himaa waan mazhabni warri jedhame maraa sitti hima. Alaa kulli haal dubartiin mara asirratti illee wanni hin jedhanii obboleewwan kiyya dhiisaa amma bahee jira galatooma ulfaadhaa zirzir godhe silaa isinii himaa yeroo hin qabu ammas kiyya jabaadhaa ulfaadhaa. Kuma nu gadhiisaa sheekaa roobee yaamu. Jaatii isinitti dhufe maal taata? Assalaamu alaikum. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Wayita maraa ati sila jaartii keetu sila akka jaartii olii gadi akka zambeetii qabattee deemaa. Jechuun namni sheekaa kun jaartii akka taatee harkana hidhatee dhiifama ayyee. Gurbaa gaafii qabdan jaalaa? Sheekaa roobee Gaafii xiqqoo takkaan qaba. Sheekh assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Gaafiin tijalleen jabduu miti Muhammadoon biyya Arabaa kun dubartii tana hedduu jira jannaati. Miira keessa gallee faa gisee mirqaanne faa wallaahi billaahi isiin fuudhaa faa jennaani. Yeroo ammaa halkan keessa gammannee wallaahi billaahi isiin fuuna jenneeni waadaa galleef ganama gisee lafaa kee faa maaliifin akkas jaajatiin ifraaftuu deebi'a. Mee waan san irratti akkami wallaahi billaahi sani maal na barbaachisa dirqama fuudhuun qaba moo akkamime? Waan dalagaa warra caatii qabaneeti kun mirqaana si fuudha jedhee bulee galgala ammootiin bakka caatiin warra Maammadoo Suudii jiru hattan isin miseenjaraan halkan muluu dubartii ammoo nikaa irraa hin qabne akkasitti janaa buluu shari'aa kamtu sii fakkatee ijan na aara onneen na aara deemee hin danda'uu jedha kama ammoo bookkisee rafuu jedha asii hafuura jarmanis saabaa jedha asii jarmanis saabaa rafa ani rafuu jedha maal duuba sheekha akkanuma nyaannee bullaa miira qabaa nama wajjin ta'uu fadaa durba takka yoo jaalatte manaafuu barbaadde kalimaa lamaa sadii irratti hin dubbattu sila isiin illee tarabbiin sodaatte yoo taate eegaa ammootiin innatti haasotee jette warra kiyya eeggadhu warra qabaa gosa qabaa obboleessa qabaa abbaa qabaa siin jette ati soo rabbiin ka sodaattu taate intala takka manaaf ka itti fayyadamtu yoo taate isteeppii biraatti hin dabarsitu eega qoratteetiin hin jette warrumatti ergatta har'a ammootiin wanni jiru maali viidiyoo koolii walitti mul'isu wallaaluu yaani rafu du'e jechuu maaliif kun fuulduraafillee isii ka fuudhuu miti siigalee kuni kisaaraa ummanni keenya keessa jiru kun takkaa nama ammootiin imaanaan wal fuudhee sodaa rabbiitiif wal fuudhee walii kan arginu kanuma ka walii kullee ka birdilibsii jala viidiyoo walitti mul'isee halkanii guyyaa ani rafu ani kinoo imaantu ammootiin halkanii guyyaa hin booya nyaanni natti hin godhu shorbaa bichaa afaan hin qaban kijib shorbaa maal afaan hin qaban ani kinoo ammootiin qilleensannaan deema ani caammaa godhadhee ammootiin caammaa ammootiin naxalaan deema caammaa ammootiin caammaa mana dhiisee naxalaan deema ijanna aaraa kijiba kuni marti. Namni kulliin wal hiiku har'a wiitata fuudhee kiibtata wal gadhiisu nama duraan ammootiin akkanatti wal sobee wal fuudhe tokkoon nama osoo dhugaa walitti dhufe. Dubartiin ol baateetiin akkaataa jaarsaaf jaartiin ittiin waliin bulan akkana godhaa jettee dubbataa jirti kuni marti maali jennaan waa sadii dhabuudha tokko hayaa dhabuudha lama ammoo imaana dhabuudha sadii ammoo azaaba rabbii ka fuuldura jiru san dhabuudha afur ammoo bakka jiru uf wallaalu gagaflaadha namni uf dagatuudha maaliif dhaladhe eessa deemaa jira garam deemaa jira jechuu uf dagatuudha kuni marti ta'uudhaan qabu har'a ammoo kalee nama sibiraa taree laali dargaggeessi sibiraa taree laali hilwaa jarmaniin keessaa zafaanyiin sun ajjeese laali har'a ammootiin isin qara akkamitti deemti laali har'a ammoo qabriidha jirti
Siigalee ganaa fuulduraaf jiraachuu hawwiti jiruu bareeda hawwiti har'a gammoo rabbiin dargaggeessa illee fuudha dargaggeetti illee fuudha garuu akkatti rabbiin nama fuudhuun beekanii uf tolchuun barbaachisaadha. Onlaayinii irra ta'anii ajandaa namaa ta'uu miti fakkeenya gaarii namaa ta'uudha. Egaa rabbiin nama mul'isee feemasii nama godhe waan gaariin feemasii ta'anii rabbi biraallee feemasii ta'uutu barbaachisaadha. Kana ammoo kasiin jedheef saba kiyya waan taateef nama kiyya Islaama keessattuu namni Islaamaa kun hedduu nama jala saalfannee jira dubartii hedduu jala saalfannee jira ta'uudhaan qabu. Onlaayinii kana namni fayyadamu amantii hedduutu fayyadama sila amantii islaamaatu kanatti ajajaa namni namaan jedha safuu oromoo namni cabsee jira oromoon aadaadha qabdi akkanaa miti shari'aan ta'in islaamummaan bareedduu onlaayinii irra dhiisaa lafa jala gadi bu'aa laalaa ijoolleen hin jirti ijoolleen guddisni tole hin jirti ta kitaaba qaraatu ta barumsa kaan illee baratu ta hayaa qabdu ta deemsa toltu hin jirti takka asirraa shubbitu kana hin laalina tanallee rabbiin haa qajeelchuu karatti rabbi haa deebisu imaana haa kennuu fi imaana dhabuu fi uf dagatutu kana isii godhe osoo isiin ammootiin imaana qabattee hayaa qabattee kajettu taate silaa kalimaa kanan dubbattu eega dubbatte ammoo gosa kiyyan laalaa fira kiyyan laalaa soddaa kiyyan na laalaa silaa jettii osoo imaana ka qabaattu taate har'a isiin akkana haasoftu tun itti saalfachuuf jirti nama hedduutu kadiir martuu amma asirra gorsee hedduu mucayyoon ammoo waa'ee qaama saalaa dhiiraaf dubartii dubbattu tan har'a irraa galtee jirti saalfattee maaliif jennaan isiin soddaadha qabdi nama qabdi nama laala gosatu deebite laayikii fi koomentiin jala irraan itti deebite na fakkaata. Laa ani hin beeku rabbiin isii haqa jechuu irratti hasabachiisu hedduu kadhanneefii jira du'aayii gooneefii jira nama jechuun ammootiin nama waan badii irraa deebi'e santu caalaadha. Siigalee onlaayiniin kun akka namatti hin fayyadamne abbaa abdii kiyyaallee aga dandeettanii gorsaa hedduu ammootiin faranjiin ka isan beene hin jiru jarmaniin ka isan beene hin jiru chaayinaan ka isan beene hin jiru hiikuma dubartii ammoo achi gara galchee kaan asiin fincaa'ii kaan asiin shaahorii seeni jechuun kun nullee banne wallaa imaanni nu keessa badee jira onlaayinii kanan fayyadamna hin abbaa abdiin hordofsanii asirra nu dhufa akkam goone ishii bilookii nurraa godha yeroo kasansalataan achittidha Keeniyatti nurraa hidhaa yookaan immoo bilookii nurraa godha akkam goone onlaayinii nutti dhufa. Gileenya akkamitti beera faranjiin tokkoffan fimmeeti akkamitti sinitti dhagahama dhiifa malee. Homaa wanni natti dhagahamu hin jiru ani ofirraa dabarsa homaa wanni natti dhagahamu hin jiru rabbi isaa qajeelchuudha adada viidiyoo isaa laaluun rabbi isaa qajeelchuu jedha maaliif ammoo nama hin fuudhin ittiin dhagahama dhugaa nama hin fuudhin ittiin dhagahama. Nama fuunee jira jaartii qabna jaartii teenna halaalaan fuunee halaalaan rabbi ittiin dabalee alhamdulillah rabbil alamin ilmi halaalaan rabbi nurraa haa baasu garuu namni akka jedhu suni namummaa musliimaati abdii abbaa abdii jedhanii abbaa abdii jedhanii maqaan islaama har'a ammoo daabbaa achi gari kazuuroo jechuun sun hazooramu hin namallee hazooramu jechuun babaasa abaaruun maal jechuun maal jechuun subhaanallah. Garuu namni ammootiin viidiyoo laalee sii kolfa malee akkanuma ammootiin gaafa asirraa godaanteetiin hin jette kulliin viidiyoo gadi namaa yaa akkuma namaa yaa'u ammoo nama kanarraa jedhe rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam nama afaan isaa keeriin isaa banamtu jira balballi keeriin isaa banamtu jira sharriin isaan cufamtu jira jedha nama kanarraa balballi sharriin isaan banamtu jira keeriin isaan cufamtu jira jedha nama balballi keeriin isaan banamtu rabbi nu haa godhu umrii jiruu duniyaa hagam jiraanna laali ati bal'isii laali namni ammootiin ramadaana keessa maaliif namni masgiidatti galee quraana qara'ee onlaayinii fayyadamu jedhee waan hin taane hojjedhu jedha maaliif rabbi irraa milkaa'uuf rabbi ramadaana bichaa keessa hin jiru waytii maraa rabbiin nu waliin jira malaa'ikaan nu waliin jirti bakka deemetti rabbiin sodaatuun barbaachisa isiniin jedha aslii kiyya galatuun waan kiyya san maalirra jirtan. Waan keessan sani kunoo amma irreechi irra bu'ee ayyaana kanarra tarreen laallaa jette durriyyaani irreecha. بزور ወደ صمد ስሙን ብመላልሰው ለቅሶዬን ሳቀርጎ ጭንቄን ባፍታበሰው